Reefin gaachanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa mara keessatti waraana faashistii PP irratti tarkaanfii fudhachuun haleelee barbadeessaa jiraachuu beeksise. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo kanaanis injifannoo gurguddaa galmeessaa jiraachuu himeetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo humnoota waraanaa PP dhibbootaan lakkaaman boojee kan jiru yoo ta'u, hedduu isaanis du'aa fi madoon adabaa jiraachuun mirkanaa'ee jira. Gootichi jajjabeen zoonii kibbaas Gujii lixaatti injifannoo addaa gonfatee jira. Bal'ina odeessa kana qabannee jirra, hanga xumuraatti nu faana tura. Odeeffannoo keessoo diinaatti miliqee been aangoonni PP nafxanyaa waliin tibbana dhoksan marii taasisaniin waboo fi humna addaa Oromiyaa yoo tokko ta'an guyyaan badii keenyaa waan nutti dhufuuf akka isaan tokko hin taane irratti jabeeffamee hojjetamuu akka qabu waliin dubbatanii jiru. Bal'ina dhaamsa kana qabannee jirra. Haleellaa faannoon Gondaritti hawaasa musliimaa fi dhaabbilee islaamaa irratti fudhachaa jiru guyyaa lammaffaaf jabaatee itti fufuun isaa dhaga'ame. Faannoon guyyaa lammaffaa kanaanis masjiidota 4 barbadeessuun daaraa gochuun isaa himameetii jira. Fantaalletti namoonni nagaa humnoota mootummaan ajjeefamaa kan jiran yoo ta'u, Matakkalitti ammoo Oromoonni 300 caalan jumlaan hidhamaa jiraachuun himame. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa eebila 29 2022 kan guyyaa har'aa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qooda. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Reefi gaachanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa mara keessatti waraana faashistii PP irratti tarkaanfii fudhachuun haleelee barbadeessaa jiraachuu beeksise. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo kanaanis injifannoo gurguddaa galmeessaa jiraachuu himeetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo humnoota waraanaa PP dhibbootaan lakkaaman boojee kan jiru yoo ta'u, hedduu isaanis du'aa fi madoon adabaa jiraachuun mirkanaa'eetii jira. Gootichi jajjabeen zoonii kibbaas Gujii lixaatti injifannoo addaa gonfateetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo akka jedhetti zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa surroo bargudaatti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaarraan hubaatii geessiseetii jira. Lola kanaan loltoonni mootummaa hedduu ajjeefamuu fi madaa'uun himame. Zoonii lixaa godina Wallaggaa aanaa eebantuu ganda gatamaa beesseetti lola cimaan waboo fi humnoota mootummaan bobbaasee gidduutti taasifamu waraanni bilisummaa Oromoo beeksiseetii jira. Lola kanarratti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi kan isa tumsaa turan humnootiin Amaaraa hedduun ajjeefamuu fi madaa'uun himameetii jira. Waraanni 100 caalu ajjeefamee 17 booji'amee jiras jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Godina Wallagga lixaa beegettis waraana jabaatu waboo fi humnoota mootummaa gidduutti deemaa jira jedhan jiraattonni yaada isaanii kennan. Kun otoo kanaan jiru uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa waraana bilisummaa Oromoo akka tumsu waraanni bilisummaa Oromoo waamicha dhiyeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo aggaammii Oromoo fi Oromiyaa irratti dhufee qolachuuf falma jabaa taasisaa jiraachuu himee jira. Lola hanga ammaa deemaa jiruunis humnoota mootummaan bobbaase irratti injifannoo boonsaa galmeessisaa jiraachuu himee jira. Injifannoo kana fiixaan baasuun uummata Oromoo waraana cunqursaa jalaa baasuuf qabsoo taasisu uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa karaa danda'u maraan akka tumsu waraanni bilisummaa Oromoo waamicha dhiyeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kun zoonii kibbaa koonyaa Gujii lixaa ona surroo bargudaatti haleellaa raawwachuu beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa koonyaa Gujii lixaa aanaa surroo bargudaa ganda Sororoo Odaa keessatti tarkaanfii fudhateen hattootaa fi saamtota uummata Oromoo kan ta'an waraana weerartuu PP abidda itti gabbisaa ooleetii jira. Lola kaleessa eebila 27
2022 gaggeeffame keessatti baay'een ishee du'aa fi madoon kan adabamte yoo ta'u warroota madaan keessaa dhukaasan bireenaa kan ta'e poolisiin humna addaa kan maqaan isaa Badhaanee Shibbiruu Galgaloo jedhamus ammaan kana mana adabaa waraana bilisummaa Oromoo seeneeti jira. Lolli hanga bilisummaatti itti fufa jira. Injifannoon hidhannoo qofaan dhufa jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Odeeffannoo keessoo diinaati miliqee been Angoonni PP naftanyaa waliin tibbana dhoksan marii taasisaniin waboo fi humna addaa Oromiyaa yoo tokko ta'an guyyaan badii keenyaa waan nutti dhufuuf akka isaan tokko hin taane irratti jabeeffamee hojjetamu akka qabu waliin dubbatanii jiru. Angoonni PP naftanyaa waliin tibbana dhoksan marii taasisaniin waboo fi humni addaa Oromiyaa yoo tokko ta'an guyyaan badii keenyaa waan nutti dhufuuf akka isaan tokko hin taane irratti jabeeffamee hojjetamu akka qabu waliin dubbatanii jiru jala. Dhaamsi keessoo bilxiginnaadha miliqee been. Humna addaa Oromiyaa saba Oromoo irraa dhalattanii aangoo mootummaa naftanyaa tiksuuf haadhaa fi abbaa obboleettii keessan ajjeesaa fi hiraarsaa jirtan ergamaa lagaa galmaan gaa akka jirtan beekaa. Bakki jirtan jireenya saba irraa dhalattaniif miti jireenya ofii keessaniifu maal keessa akka jirtan ni beektu. Mindaan argattan meeqa akka ta'e ni beekama. Qaamni isiniin abidda toofee dhiiga saba keessanii isin dhangalaasisaa jiru ofii jireenya gaarii jiraata. Isin ammoo dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasisee umrii aangoo isaa tikfata. Kanaaf yeroo qabdanitti fayyadamtanii kabajaan wabootti makamtanii waajjoo garbummaa jaarraa hedduuf naftanyaan Oromoo ittiin daguugaa jirtu akka qolattan ammallee waamicha isiniif goona jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana wabii saba isaaf dhaabbatee gatii qabsoon gaafattu baasaa jirudha. Yeroo adda addaattis akkaataa isiniif mijateen akka wabootti makamtan hoggansi olaanaan waboo waamicha isiniif taasisaa ture ammallee carraan isaa banaadha jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Ilmaan Oromoo waraana humna addaa Oromiyaa keessa jiraniif dhaamsa jabaa dabarsee jira. Haleellaa faannoon Gondaritti hawaasa musliimaa fi dhaabbilee islaamaa irratti fudhachaa jiru guyyaa lammaffaaf jabaatee itti fufuun isaa dhaga'ame. Faannoon guyyaa lammaffaa kanaanis masjiidota 4 barbadeessuun daaraa gochuun isaas himame. Haleellaan garee shoror keessaa faannoo hawaasa musliimaa irratti raawwatu guyyaa lammaffaaf Gondarii fi Dabaarqiitti itti fufuun dhaga'ame. Maddeen odeeffannoo naannichaa akka jedhanitti sirna awwaalcha namoota kaleessa ajjeefamanii irratti haleellaa raawwachuuf faannoon yaadee ture. Humnoonni federaalaa haleellaa faannoo dhaabsisuuf gidduu seenanii faannoo waliin walitti dhukaasaa akka turanis namoonni ijaan argan dubbatanii jiru. Kana malees musliimoota kaleessa ajjeefaman dhoksuun mootummaan naannichaa dubbii gara maqsuuf yaala akka tures himameeti jira. Mootummaan naannoo Amaaraa haqa warra ajjeefamee dhoksuuf yaalii taasisu tasuma hin milkaa'u jedhan dureewwan amantii sirna awwaalchaa irratti argaman. Ammas magaalaan Gondar muddama keessa akka jirtudha maddeen keenya magaalatti jiran kan eeran. Gama biraatiin immoo haleellaan gareen shoror keessaa faannoo hawaasa musliimaa irratti raawwatu itti fufuun magaalaa Dabaarqiitti guyyaa kaleessaa haleellaan raawwatamuun dhaga'ame. Magaalaa Dabaarqiitti masjiidonni akka gubatanii fi namoonni 4 ajjeefamuutu ibsamee jira. Fantaalleetti namoonni nagaa humnoota mootummaan ajjeefamaa kan jiran yoo ta'u Matakkaleetti ammoo Oromoonni 300 caalan jumlaan hidhamaa jiraachuun himame. Godina Shawaabaa aanaa Fantaalleetti waraanni mootummaa ajjechaa raawwachuu jiraattonni himan. Guyyaa kaleessaa ganama suubiin maqaa opereeshinii farra riphee lolaatiin waraanni bobbaafame hawaasa nagayaa irratti lola banuu himame. Lola baname kanaan jiraattota irraa namoonni 3 lubbuun darbuu jiraattonni himanii jiru. Waraanni mootummaa raayyaa ittisa biyyaa humnoota poolisii addaa fi milishaa of keessaa qabu konkolaataa oraalii 10 fi Isuuzuu jaan ganda ABT fi haroo qarsaatti buufamuun maqaa sakattaa waboo jedhuun hawaasa nagayaa irratti dhukaasa banuu jiraattonni ibsanii jiru. Maquma sakatteessa kanaan waraanni mootummaa Karrayyuu irraa jiilatoota gadaa michillee kan dullachaa duguugee ammas yeroo lammeessoof jiilatoota gadaa michillee kan paasoorratti lola banee jiraachuu odeeffannee jirra. Maqaa opereeshinii farra riphee lolaa jedhu golgaa godhachuun guyyaa kaleessaa irraa jalqabee aanaa Fantaallee irraa neetwoorkiin bilbilaa balleeffamee waan jiruuf obaatii ga'ee baruun hin danda'amne jedhame. Matakkaleetti ammoo Oromoonni 300 caalan jumlaan hidhamuun isaanii ibsame. Naannoo Beenishaangul Gumuz
godina Matakkal aanaa Dibaateetti abbaa gadaa Oromoo Matakkal dabaloo hiikaa dabalatee lakkoofsi dhalattoota Oromoo qindoomina humna addaa Amaaraa faannoo fi raayyaa ittisa biyyaatiin hidhamanii 300 caalaa jedhame. Maatiin miidiyaa fi yaada kennan namoonni jumlaan hidhaatti guuramaa jiran kunneen gaafa jalqaba qabaman irraa eegalee hanga mana hidhaa keessatti reebichi cimaan humnoota kanaan irratti raawwatamu himaniiti jiru. Abbaa ishee fi abbaa manaa ishee dabalatee maatiin baay'ee irraa hidhamanii jiraachuu kan himtu jiraattuun naannichaa namoota mana hidhaa jiran keessa namoonni 10 ta'an reebicha kanaan miidhamanii jiraachuu dubbatti. Namoota mana hidhaa jiraniif maatiin nyaata qabatanii dhaqan akka hin kennineef itti siqanii dubbisuullee dhorkamaa jiraachuu fi haalli hidhamtoonni keessa jiran hammaataa ta'uu dubbatu. Yeroo ammaa daa'imman maatiin jalaa hidhaman rakkoo hammaataa keessa jiraachuu kan himtu jiraattuun kun gocha badii nurratti raawwatamaa jiru Oromoon martii quba qabaachuu qabas jettee jirti. Humni addaa naannoo Amaaraa gareen shororkeessitoota faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa gamtaan hojjetaa jiraachuu jiraattonni eeranii namoonni nagaan qe'ee isaaniitti dararamaa jiraachuu dubbatu. Humnoonni kunneen naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti isin waraana bilisummaa Oromooti waraanicha gargaartu jedhanii dhalattoota Oromoo nagaan jiraatan jumlaan hidhaatti guuranii dararaa jiraachuu jiraattonni komatu. Mootummaan opereeshinii farra dhibbee lolaa jedhee waraana Oromiyaa fi naannawaa daangaa Oromiyaatti erga labsee dararaan akkaan hammaatee jiraachuu himatu jiraattonni. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabamaa kanneen chaanaala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanaala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf koppii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.